Dhagaa jirtanitti fakkaata garuu. Nagaan saraarri waaqayyoo lafa jirtaniif iddoo jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu maatii jaalalaa warri taatan isin nagaa keessanii lafa jiraattan jiraattanii guyyaa kana sa'aatii kana bakka keessan isiniin jenna. Nu kunoo walitti qabama gurmuu tokkoo taanee lafa kana jirra. Keessummaan illee jira nu gidduudha. Haara maatiidha keessummaas miti. Keessumaa miti obboleessa. Kanaafuu inni kun tajaajila mooyeraa jedhama. Tajaajila bu'aalee tukkeen jechaaran. Maqaan isaanii Boochiyee jedhamu. Harki isaanii. Bareechaas inni haasa'u anillee nan haasa'a sa'aatii dheeraa fudhachuun barbaanne. Kanaafuu bakka jiraattanii kun akkaataa kanatti fataa jennee jirra. Kun immoo leezariidha maa isinitti fakkaatee. Mataa keenya ol kan jiru kuni isin jirtu akkamii calaqqisaa jirra. Dhibaatii waaqaan nurraa ifaa jira. Isiniin jenna. Kanaafuu isaanii gaa. Isinitti dabarsineerra nagaa gaafadhaadha. Eshi nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Maal jilaalaa Hunduma keessaniif nagaa waaqayyo haa ta'u. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jenna. Nutis nagaa keenya akkam jirtu nagaa keessanii hundi keessanuu nagaadhaayi. Maatiin Sorsaayyetoofi jirtu miti hundi keessan nagaadhaa. Na beekuu dandeessu. Nama baay'ee yeroo hundumaa maqaa ta'u goddanyaa keenya goddanyaa Sorsaa nu biraa hin hafu yoo rakkanne yoo waammanne maal siniin jedhudha. Sirriitti rakkoo qabu beektus. Eeyyaa maatii dhagaa waan ta'eef wal gargaaruun immoo aadaadhuma keenya. Immoo waan biraallee hin jiru. Jaalallee akka lubbuu keenyatti jaaladnu baay'ee qabna. Kun kana dura inni kun baangoo ta'uun ol siin jette. Qabamnee jirra baay'ee jaalanna. Akka lubbuu kootitti kan hin jaaladhu jaalallee qaba. Kanallee anillee kaasuun barbaanne isaan jennaan hin jedhe. Kanaaf jennaan egaa hunduma keessanuu akka obbolummaatti nan jaaladha. Isaanis obbolaa kooti. Maatiidhuma asuma biyya kana keessatti wal barree wal gargaaruun immoo aadaa keenya. Aadaa keenya hundumaati egaa akka Oromootti wal gargaaruun aadaa Oromooti jedhameera. Akka hundaattis immoo wal gargaaruun bareeda. Namni kamuyyuu wal gargaaruun dirqama gaa. Innis iddoo irra kadhate na bukkee dhaabbataa anis bukkee dhaabbadha. Anis waan guddaa gargaaree tooke waa gargaaree toon ta'in iddoodhuma irra kadhate innis iddoo irra kadhate isaan waammadha isaanis na waammatu. Kanaaf egaa hundumtuu obboloonni wal bira jirtan yoo akkasitti wal deeggartan baay'ee barbaachisaadha bareeda wajjin dhalatanii fi bichaa obbolaa waliin ta'an. Wajjin dhalatanii fi miti toon ta'in maatii wajjin dhalanne surumaayyuu isaan biyya jiru. Yoo bilbilaan ta'e walii wal qubayyuu hin qabnu. Isaan garuu asumatti wal barree gibbii tokko keessa turre gibbiin tokko keessatti wal barree amala walii barree bakka walitti dhiyaanne wanta dandeenyu isaan waan danda'an na gargaaru waan hin danda'u isaan hin gargaara. Isa nu ol ta'e immoo gara biraatti dabarfamee akka nu gargaaran hin goona. Kanaaf hundumti keenya lafa jirrutti firummaa taaniif otoo hin ta'in orma taaniif otoo hin ta'in lafa jirtutti eenyumti keenya wal gargaaruu qabna dubartis dhiiras ta'e jechuudha. Obboloonni kamiyyuu gibbii jirran keessatti karaa jirurratti waliin gargaaru taanaan wal gargaaruun immoo namummaadha. Yookiin saba tokko taaniif yookiin immoo saba biraa taaniif otoo hin ta'in wal gargaaruun namummaa keenya nama kamiyyuu wal gargaaruu dirqama qabna jechuudha. Akka namummaatti jechuudha. Kanaaf jennaan akkasumatti wal barree asitti wal barree wal gargaaru aadaa keenya jedhama malee waan guddaa yookiin waan addaa walii goones miti. Kanaaf sin jedha baay'ee galatoomaa eebbifamaa lafa jirtanitti waaqayyo sinaa eegu nagaa waaqayyo lafa sin jirtanitti haa ta'u jedha nagaa ta'a. Kanaaf amma addee Wazirootti illee deebisanii akka naasee baasee itti sabiskiraayib godhaan hin dabii. Ispiraayitii otoo hin taane sabiskiraayib. Sabiskiraayib jedhu. Maatii warri taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Sabiskiraayib jedhu. Sabiskiraayib jedhu. Sabiskiraayib. Sheerii afur akkuma qabu sabiskiraayib. Sabiskiraayib sheer godhaa. Daawwadhaati.
guddisaa. Qophii addaatu Fuudhadhaa, jira qophii addaa qabnaa. Egaa muuzii guraa jira. wal gargaaruun egaa karaa akkasitti wal qaamayyoo wal bira jiru bichaa otoo hin ta'in online irrattis wal gargaaruu qabna. Sirriidha. Jechuun namni kamiyyuu karaa onlineis wal jajjabeessuu yaa'u jechuun haalli barbaadayyuu yoo mijachuus baates mijatus haala jiru keessatti namoonni sun haala bareedaa kaameeraa bareedaa illee uummachuu akka danda'an yoo wal gargaaran yoo wal deeggaranidha. Fakkeenyaaf warreen humna qabanii sirriitti kaameeraa gaarii uummatanii bootaa gaarii mijeeffatanii nu kun amma kan jirru mana kiraa keessaa hin beektu hundi keessaniyyuu haalli mijataa ta'uu dhiisuu danda'a. Namu garuu gaajji namaa waan gaarii ilaala sirriidha. Kana mijeessuudhaaf immoo yoo isin nu jajjabeessitan yoo isin isaan jajjabeessitan yoo wal jajjabeessitan wal gargaaruun wal jajjabeessuun egaa maallaqa bichaa namaa kennuu miti. Maallaqa bichaa namaa kennuu miti humnaa wal bira ta'anii wal gargaaruu miti lafa jiranitti karaa onlaayinii amma giseen teekinooloojiidha waan ta'eef fagoos Ameerikaa saartii biraa keessa taa'es yaadanis sabskraayibii gochuun deeqaas hin fudhatu birriis hin kaffalchiisu wal gargaaruun immoo kunis wal gargaaruudha. Wal gargaaruu keessaas tokko wal deeggaruun sun kanaadha. Sin deeggaraa na deeggartaa karaa onlaayiniitiin. Qaaman immoo iddoo wal bira jirutti wal gargaarraa. Waaqayyo isaan haa eebbisu Ameerikaa irraallee yeroo tokko dubbattu yeroo na dhukkubee sanallee dhugaa dubbachuuf doktorri tokko iddoo Taayilaandii naannaa jedhamu tokko naa daawwataa turte. Yoon illee maallaqa si gargaaru baadde yaada kootiin illee si gargaaraan doktoradha waan akkana godhadhu waan akkanaa fayyadameetti binaam jettee dhugaa waaqayyooti ganna. Egaa wal gargaaruun akkasuma aadaa kanaa jiraachuu danda'a. Gaafa yeroo sanatti maqaa isheetti mijettee ani garuu maqaa ishee eegganne malee sirriidha namni waan baay'ee nama gargaara. Jajjabeeffamuu qaba kun. Kanaaf kana isiniin jennaa. Ispraatiin numa dide waggaa nurra guute. Ispraatiin nu dide. Rakkoon qabu hin galaa fi jechuun egaa xiqqoo Wantaallee galgala dhaabbuun illee dhugaa wallee nyaadha isiniin jenna. Amma asumarraa ani maal akka haasa'uu dhufne beektu. Amma isin lachan keessanuu ija keessa walirra buufadhaan eegaa. Namni takka amma hin banadhu jedhutti hin banattan. Adillee akka abboomamtu nan beekaa soorsaan nama abboomamtu. Soorsaan hin abboomamtu. Oomtus hin jiru. Sorsaawwaatu jira. Oomtus hin jiru. Yoo hin bishaan sinitti illee dhaqee Sorsaawwaatu jira. Oomtuu hin jiru. Shakkine shakki. Ababbaan hin galii laagaa isheen hin galii. Oomtuu hin jiru. Andirreenyu keessi gobeekaa waatu jira. Shakkee dhiifatee wanni jiru hin jiru ani yaada kaameraan asirratti ta'e kootu siin jedhee namni amanamummaadhaan akkanatti otoo hin taane amanamummaadhaan akkanatti ta'an eegaa. Amma ija keessa baradhaa isiniin jirutti hin baratte sila Viidiyoo irraa garagallu. laa ija keessan akkan bakka amanamummaadhuma ani garuu bor amma oona si keellee kaameraa keetti deebisne garuu ijoollee abbootiin kirkiru ani sinin kirkiru ija keessa walirra buufadhaa quumna gara dhugaa jechuun dhugaadha amma hin baradhaa irratti hin barattan ani ka'e ija kee walirra buufadhaa. Duruuf kanneen rakkoon bakka. Dhugaadha. Jaallatanii. Ilaaltu mucaas nam tokko ija barattan amma ni baradhaa irratti hin barattan. Ani bareedaa kaameraa keessatti si ilaala dubbatti deebiin. Waatu jira. Waatu jira. Waatu jira. Waamtoon jiru. Waatu jira. Waatu jira. Nam takka kan baran. Nam takka. Namni qooda oomishee duruma waatu jira. Nam tokko kan jambaran. Agaraa udaanuma. Daayibariif jalatti dibdattee yaadamte. Udaanuma. Amma nam tokko kan baranne amma baradhaa jedhutti nam takka. Udaanuma kan hin dirne. Kaameraa dhugaa waqa nama naa oliitu nama isaanii mallee na daawwata waan hin taane naa ta'e. Haa jechuun waan wantaana cileen hin dibin. Kun kareenyuuti. Nam tokko jambaratu. Tokko lama sadii baradhaa. Harka naa rukutaa hin jedhe. Shittoo isinii goone barbaadetti isinii goone shittoo itti goone. Ababaa isinii kenne. Wanta garagaru magaalaa ababaa dhanna isin hoskiseere. Baay'ee jaaladheera. Oolaash. Kan isaanii diyya babaasu hin danda'amu. Hin danda'amu. Hin danda'amu ija babaasu. Maali kutaa? Isin jiru waan mijaraa. Harka naa rukutaa. Haati kaa boolee ababaa bittee na eeguu diddee uffata gurraacha uffattee halkan na eegite. Gurraacha uffattee ababaa bittee dhaabattee na eeguu diddee dhimma keeti kaa. Dhimma keeti kaa. Mucaa kofi diidii abaanamu harka rukutii wayi harka rukutii. Abanamu.
Alana kaameraatti siqa maaliifi? Akayyuudeen jedhe ni gootan. Mucaachi qabee akka yuudaa Baay'ee gammanneerra. baay'ee gammadaniitu mucaachi qabadhu. Baay'ee gammanneerra. Ababa gooti siin biifne barbaadatti siin. Baay'ee gammanneerra. Diisi. La beekan jechuun sirruma ababa illee fuffachuuni. Qoy. Yoo fuffatte foolii adda Egaa jenna malee waan jennu hin qabnu. amma fuffachuu dandeessa. Baazawee shittoon kan kooti kan alaa dhufe. Kan kooti keetii miti ilaaliin dhumaadha jechuudha. Kanaafuu bakka kunootti isiin hin jennaa. Nooti yaada keetiin galmaan geenyerra. Yaada kam galmaan geessu maal agarte? Maal agarte? Abana muka pistaaliin. Kanumatti nu ganama. Ababaa keessa kennadhaa. Silkii keessanii akka gootani asirra adda yoo barbaadan sagalee dhageessistu booda. Sagaleen nagaama. Baazawee kana jaallattaniittu ababaa kana. Baay'een jaaladhe. Dhugaa? Bareedduudha? Mircaan koo bareedduudha? Bareedadha baay'ee. Eshi galatoomaa. Ija babaasinaa isin immoo moonee isinii kennineerra. Abanamu qabda shaganii jiru. Banamu. Waan pilaastikii firjiin namas godhatu. Danduu wallaale. Natala jaammat. Barbaadee Barbaadee ta'e kennaadha waan ta'eef natalaa ta'e. Natalaa jaammaa ta'e dhiisee isin jedha akkana jedhamu. Mucaachi qabi kaa'ate soorta. Yoo fi mul'achuu barbaadde mucaa seeraan itti qabinya. Kanuma manaa cootila. Soortaate immoo misgaanaa namaa balleessaa dhugaa waaqayyoo. Amma akkana jettu akkanatti maa shagde bareechitee maana shaginaa jettu. Baay'ee bareedadha. Na wallaalee dhugaa. Bareedadha. Lamman immoo nan ariifadhe illee saatii malee darbaatan hojjedhate. Nan ariifadhe waaw. Ababaan kun baay'ee nan jaalladhe maala kitee Baay'ee bareedadha dhugaa. Baay'ee natti tolee baay'ee jaalladhe. Harka rukuttuufi soor. Harka rukutaati. Harka rukutaabe. Yoo kanaadha. Waa abdi soorta zimmeedhatti maal jaamsi? Maal ta'e? Aara baay'ee bareedadha dhugaa. Baay'ee mirtiidha. Waa gad. Baay'ee jaalladhe dhugaa siin jechuudha. Jaallattee? Baay'ee. Waa guddaa galatoomii dhugaa waa. Jaallachuu ani bakka jaallachuu kee waan tokko anaaf. Bareedduu miti? Baay'ee bareedadha dhugaa. Istee qabee waan sitti galu fakkaata? Waan sitti galu fakkaata? Aara. Moo xibbaabiin bite moo fakkaata? Turee meeqa turee? 40 barbaade ture nan dhabee nata kana 39 saffisaan bite kana garuu. 39 saffisaan bite. Xibbaabii ta'e 42 immoo jira ture xibbaabii. 42. Kumbo. 42 xibbaabii isaan bite jechuukooti. 42 jechuun rakkoon qabu. Jechuu waan sittiin galu? Galuu otoo hin ta'in rakkoon qabu. Wanni qirsi yeroo jiraate suuqinan keessa dhaqee tanii bifa kanaan dhabee babbareeda. Guddateen qayyar rakkoon qabu. Hin guddatu xibbaabiidha. Rakkoon qabu. Injira facaa taanaan hin jibbee beektaa warreen jiran namarraa guddinaadha. Suuqii afurin dhaqee argata. Abana mukaana fellee nuuf abana hundafaa. Sunis abana mudirqama. Indee hin qalladduuyi. Ani biya babaa sinii qabeenyaa daaraa doo kana. Abanamu moodee cika bitaa bara badisa. Abanamu harka rukuttu. Abeeta shakaa kottu golfinaa garuu dhalaa koo baay'ee. Ashaguu wallaale. Wanni pilaastikii walitti namni. Nan ariifadhe mucaan natti bo'aasi. Mucaan hin bo'aasi immoo yoom dhuftu daftanii natti dhuftu dheen ariifadhe beektaa. Kanatti pilaastikiitti baay'ee. Baay'ee namatti tola. Baay'ee bareedaadha. Mircaa koo jaalatte? Baay'ee bareedaadha. Waaw baga jaalatte. Beektaa mircaa koo kan hin jaaladha. Dhugaadha. Baay'ee bareedaadha. Mini caamaa biratti moo? Caamaa irratti moo isarratti wanni qirsi jedhu jira waan irratti. Bareedaadha. Dhugaa? Bareedaadha. Dizaanii isaan ol faana deemattee yaadda? Caamaa wajjin deema dizaanii. Sirriitti deema. Sirriitti mirtiidha. Bareeda. Baay'ee bareedaadha. Kaawwachuun illee hafayyuu? Kami? Ishigii banee alaaloo barbaadan hin banne waan ta'eef akka hin Kami kana moo? Deebisee na shaga. Amma booda ilaalla Yaa diigi ilaalladhu. Mana shaga rakkoon qabu. Shaga. Fudhattee galtaa shigiidhaan rakkoon qabu. Jechuudha ofumatti maxxarta malee uffadhu miti. Ofirratti akkanatti duubaan hin jirami. Fedhii kee miti taanaan dhiisuu dandeessa garuu baaftee akkam uffanni isaa mirxiidha. fedhii kee miti ho'i. Bareedaadha moo bareedaa miti. Bareeduma bareedaadha guddachuu danda'a. Guddatu kaasee waan hin taane bituu rakkoo guddaa bituu. Excelii waan ta'eef rakkoon qabu. Helliidha. Garuu saayisii geellee hin beeku. Saayisii. Mokkoreetumaan. Dhuguma itti xinnoo guddatinna.
Guddatu guddachuu. Si qabu. Garuu rakkoon qabu. Namni Duuba rakkoon qabu wanti keessista. Kata ilaalla rakkoon qabu. Sammuu kaameraa si dhaabush. Kaameraa dha ture. Guulu mashallah. Yalla sira. Kannafama. Sira guulu mashallah. Guulu mashallah. Si zuru wadza. Zuru. كيف هذا؟ كيف أبي وجهك؟ مهندس هاي بسوي جنة. برج بربادي نتي تونتاني. هاي سا أوكين مو quality فتشة كم. Quality سا مرتيرا. قدينا ستة قدينا. Quality جركي باي بريدة. جركي سباريدة ثوي Quality هواله. جركي باي بريدة. Ippisiisuu fi bal'isiisuun gahee koomiti kaan. Nah, ini kayak Gaya komedi? Aduh jingke. Jingke banget. Ati borchi baabtu fatatti guute jura dhabde gahee Shigala Toma eebbifama. Ajjadee. Apa fanduka? Baafadhu rakkoon qabu. Baneen jira. Ati mul'atu fataa jedhee rakkoon qabu taa'eeti. Tolee nagaan gooftaatiniif haa ta'u hordoftoonni chaayinaa lattiikis nagaa keessatti jirtanii nagaa boodi galata gooftaa ani maqaan koo Caattuu jedhamaa innaa arraa Ababa kee baadhate immoo. abbaa manaa koo Qalladdaa. kanan baay'ee jaalattu kanan baay'ee gaggawachuu an haadha naa ta'u biyya namaatitti akka haadhaatti akka abbaatti. Angisdee hundumayyuu jechuudha yoo madaam idirree na haasite aarii madaam irree Sagalee ishee sanuma yeroo baay'ee bichuu wayiiti. gammachiisa jedheen Tinde banamu sagalee. Sagaleen kan. Sirkee bira miti sagaleen caaltuu bira jedhu rakkoon qabu mana Kan. ulfaata. Sagaleen kan. Dubbadha ta'ee tifuufi. isan gammachiisa jedhee isan gammachiisuu beekanii sappiraayizii kana godhee hundi keessaniyyuu jechuudha biyya namaatitti yoo dadhabdanii galtanii waaqayyo abbaa mana akkanaa jechuudha nama dadhabbii ittiin raaffattanii nama isin gorsuu nama isiniif jira jedhu waaqayyo isiniif haa kennu nama baay'ee sun jaaladhaa goga mana madaamii keessatti waaqayyo isin faana haa ta'u baay'ee isin jaaladhu Daya madamo cima dhugaan isin nama warqiidha warqii daaba hin beektan isin daaba caaltanii jajjabeessuudhaan gola haarawaa jirtanii innaatti kistirree jajjabeessadha komentii babbareedaa barreessafiidha mi'arree irraa ajajaddaadha namni yoo ajajatee nama dafqa nama hin nyaanne nama sumni keessaniin odoo hin dabsinii amanamummaadha fuudhee biraanis Gau source fi tikisirraa waan barbaadanitti ajajaddaadha. Waan jajjabeessuu qabna. Oromoo wal jajjabeessii jira. Eebbifamaadha waaqayyo si faana haa ta'u. Baay. Okay, galatoom. Aatillee eebbifame nuu jiraadhu. Kunoo jaalallee. Baay'ee eebbifame baay'ee itti gammadeera. Ansi jammara akka kanatti neenne. Dhugaa maal tilmaamti? Naaf jiraadhu baay'ee baay'insi jaaladha dhugaas hin jechuudhaafi. Naaf jiraadhu galatoom ishee. Maal tilmaamtee turte garuu maaltu sitti dhagahame naan ija keessa walirra buufadhaa sin lamaan sin hin jedhe. Waan sitti dhagahame dhugaa isaa dubbadhaa sobiidhaati sin lacharu. Gini shakkeera. Waati jira akka ta'e shakkeera. Akkamitti shakkite dhugaa guyyaa noo sitti nimne si Ani akka kanatti garuu shakkine. Gaabira seephee. Lakki gaabis hin seene. Jechuun gini waan ta'e shakkeera keessa kotti. Keessi sineera jechuudha. Keessi kotti neera. Ishee. Kanaaf baay'ee keessa. Amma immoo baay'ee itti gammadeen jira. Akka baga gammade. Eebbifamin jedhaan. Atoo sorsamaa sitti dhagahame naan ija cufadhu sin jedhe. Ani immoo gaabii natti uffisuu. Maaliin dalagaa sitti heerumsiisee namaatti keessa seete. Toon. Ani gaabii natti uffisuu. Kootii furaacha Kootii ofirraa baasinaan jettee. Laal caaltu waan ishiin dhagoote. Kootii ofirraa baasinaan jettee. Akkam. Koosuma gaafachaa jira maaltu sitti dhagahame sorsaa naan ija cufadhu siin jedhee jedhee gaafataa jira. Isaan lachaan nuti cufadhaa jedheen ija. La gizeeti ababaan kennituu fi maaltu dhagahame. Hin barre kaayya dunuuf katteerta ta'e naasitti kenne. Banateera garuu dhuguma maa sitti dhagahame haamsa naan ababaa sitti kenne. Naa waanti kennu. Gammachuu addaati. Ayii natti dogoggores eenyuuf kenna dhatu sin guggaasiseera adde natti dogoggorenis. Utuma goggaasiste immoo akka naaf ta'e bareeran. Dhugaa erga ababaa argite yeroo ababaa argite wanni biraa duuba irra ittee yaaddetta.
yaadne akkasumatti garuu Ani yaadne kana inni sirmayyoon akkas Kamu natala cammase. Latala jamma kasursa jamma kana barbaade. waan barbaade yoo ta'e iyyuu Ante karamella fire tokko ta'e sitoota rawante bakka hin jiran. kennaan baay'ee xiqqoon qabu waan Itti gammada. barbaade yoo ta'e Jechuun lakkee rondo arguun jedhee. Jechuun qabdu ko almee ko cabsite ati too idee nabbite waan ta'e hin dubbattu ture. Foon haadha ko dubbachuun qabdu ture boolallee dubbatta malee. Latala jamma tete. Jechuun manaaf buute. yaada inni qalbiifaa ta'e Manaaf buute piraankiin gochuu barbaaddeesse. Lakki maal ko qoodoo fagoora. Kun bareedu laalamee dhugaa waaqa caamaa Baay'ee bareedu bareeda miti. dhugaa. Ati garuu yaallatteetta sirriitti hin jaaladhe ababaallee sirriitti shaamsiillee. sirriitti Mircaan kosiitee haati manaa kee naaf kana sarpiraasii gootee jirti. Ishiidhaallee waaqayyo humna siifaa ta'uu hojiillee siifaa yeroo dhiyootti siifaa arguu jedhiini kaameraallee jalatti hin baayisu warreen jaarsa isaanii yookiin jaalallee isaanii yookiin abbaa manaa isaanii sarpiraasii gochuu barbaadanii alle hullaachuu akkasii amarfisa kalli walli amarinyaa'e kalli walli latti. mana seeqaa jira Ay yeroo tokko tokko keessa fide malee hin ta'u. Marmaruu barate. Yookiin abidadde malee ta'u. Yookiin abidadde malee ta'u akkana fakkaataa nan dhaabaate ergaa waan dabarfattan yoo jiraate dabarfadhaate. ergaan dabarfadhoo jiraate baay'ee naaf galatoomii naaf jiraadhu hin jedhaani ani jechaan dubbadhu sin qabu garuu kana eegirsin turranii garuu immoo otuma kana ta'eef ton ta'een durumayyuu baay'een jaaladha baay'ee walii gallaa yaadanillee baay'ee walii gallaa yeroo tokko wal aarsu yoo jiraate iyyuu dafnee wal deebifna baay'ee itti gammada baay'ee dhugaan sin jechuudhaaf soba kan hin qabne nama kamiyyuu waanuma jiru wal aarsuun immoo dirqama suusumni walitti bu'aa jedhama. Kanaaf baay'ee galatoomii eebbifamii lafa jirtutti waaqayyo nagaa siif haa kennu jedhaani hojiillee otoo gufuun tokko sin tuqin otoo raamtuun tokko sin argatin hojii gaariillee akka argattu mana gaarii warra maatii kee caala si yaadan akka argattu jedhaani kanaaf baay'ee itti gammadeera galgaluma kana kaasee ergamaa isaa eebba addaa itti si yaadachuu eebba addaan jireenya kee haa eebbisu waaqayyoon jedhaani jireenya maatii kee haa eebbisu jedhaani baay'een jaaladha baay'een kabajaa haadha manaa koo kabajamtu baay'een si jaaladha warromti kaanis immoo ergaan dabarsuu barbaadu akkasitti wal gammachiisaa. Yaa san barbaade. Subscribe wal godhaa jaalala jabeessa malee jaalala laaffisu kun. Dhuguma'ee. Dhugaadha. Kanaaf kun ergaa guddaa qaba. Keessumaa immoo atu neegne kana Kanaaf waan kana. ergaa addaa qaba kun. Ani fi immoo baay'ee itti dadhabne waan kanatti yaannee guyyaallee itti karoorsinee har'allee dadhabdanis yaatillee kan itti dadhabde jechuun ani ofii koo jechuu fi miti dhugaa lakkisi jechuu ton ta'in isin dhoksinee itti yaada turre dadhabdee isinillee amma kana dhamaatanii kan jirtan baay'ee galatoomaa Rakkoon qabu keenya dhugaa sinullee lafa jirtanitti isin yaa baay'isu lafa jirtanitti gammachuu addaa isiniif haa kennu baay'ee gammadee baay'ee itti gammadee hundi keessanuu ulfaadhaa jiraadhaa galatooma. Bakka kanaafuu galatoomaa isin jaallannaa ergaan obboleettii keenyaa kunoo baasaa nurraa bu'ee jira. Kanaafuu ba'aa kun ergaa guddaadha. Ta'us waan namaa galma dirqama kennu warra shaayii bisu Kiristoos. Hoggaa kana yookiin hoggaa lamaan kanatti immoo dhuftanii kanatti bareedaa. Dhalatti haa geeddiramu jennaa. Waaqayyo isaa. Guddinatti haa geeddiramu jennaa. Jijjiiramatti haa geeddiramu jennaa. Amiin namni jedhu. Amiin jedhi caaltu. Amiin. Waaqayyo Amiin subhaanatu. waaqayyo tokkummaa. Amiin. Waan salphaa miti tokkummaan gidduu keessanitti haa jiraatu. Amiin. Mana jechuun waan salphaa miti. Mana jechuun mana muka mini. Dhuma isaanii abareechuu waaqayyo. Waaqayyo warra xumura bareedu sinaa godhu hawwiin keenyas isuma kanaadha. Namni biraallee kanarraa fakkeenya fudhachuu qaba. Jaalala jechuun waan salphaa miti. Jaalalli waan hundumaa hin mo'adha wangeelli keenyas. Kanaaf amma dhumaatti waaqayyo umurii dheeraa ulfina guddaa isin gidduutti waaqayyo isaa argatu namni biraallee akkasuma waan diigamu keessaa nu faayidaa hin qabaannu namni biraallee fakkeenya qabaachuu qaba namni viidiyoo kana laal kanaafuu waliif kabaja kenna wal jaalladha Wal gammachiisaa birrii see kanaan dhufti isin baddisi. birriidha wal hin diigina ala keessan hin diigina jennaa waaqayyo sinaa eebbisu ati immoo waan guddaa tokko goote Jaaltu. waaqayyo bara kee eebbisu Ameen. jireenya kee eebbisu nutti gammanneerra. Ana ameen ameen. Baay'ee eebbifame jenna. Durfatteetta dhugaa dubbachuu. Dhugaa sin jechuun baay'ee eebbifame hojii guddaa hojjetteerta. Doorsaan waan isaan barreebe. Hin agarree hin dhageenye. Eebbifama dhugaa waaqayyo jechuudha. Ani isin bira jiraadhee gammachuu abbaa manaa kootii ijaan arguu waaddusi. Bakka jechuun isin
isini sababa keessanii waan nuti iyyuu ta'een beektanii waan deemna waaqayyo isin bari keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Ameen. Ameen. Har'a abbaa manaa akkanatti naa gammachiisa gochanii deddeebi'u gammachuu addaa tokkotu natti dhaga'ama. Waaqayyo ilmoo keessanii isiniif haa guddisuu. Dhugaa namoota baay'eedhaan mi'a geessitanii sapiraayizii gootanii bakka gammachuun nuyi amma fakkeenya birrii yoo biyyatti ergine nu wala balleessuu danda'ani. Garuu isin viidiyoo waraabdanii akkatti yoo nutti ergitan kana dhugaa maatii keenyarra isinirraa gammachuu addaa qabna. Sababni isaa waan hundumayyuu nutti argisiisaa turte waan ta'eef soorsaa fi tikistii baala ulataa kootii. Yeroo ishin jettu hatuu akkanaanaaf. Abbaa. Atiyyuu anaaf akkana dhugaa waaqayyo umurii kee dheeressu annetu si galateeffachuu qaba si miti ana galateeffachuu qaba dhugaa si jechaa jira ati waan darbeen kaasin jetta yeroo baay'ee sitti dubbadha. Chaanaalin dhaabbateera hordoftoonni ishee naamne dhugaa tikistii naaf galateeffadha sababni isaa tikistiin galatuuf jiraan koomentii alatti guyyaa rooba keessatti jechuudha argina nama jammarte amma guyyaatti jechuudha suuqirratti zooraa oolte dadhabbii ishee jechuudha waaqayyo namni kaffaluu fi waaqayyo irraa hin argatti waan ta'eef waan qal'aatti mati daa'ima araashee booddisaa dugdatti baachaa baxaami dadhabbii qabu wanni kuwaa salwaatti dhufe isinitti fakkaatina suuqii afur suuqii shannatti viidiyoo walitti dawwallee kanatu ta'a sanatu ta'a sammuu keenya cinqamnee dhugaa baxaam dadhabbii qaba jechuudha naaf ishiitu beeka erga yaadamuu torba tokkoon oli innaa eebbifamaa naaf eebbisa hundi keessanii yoo nagaa waaqayyoo gola isin jirtanitti isin faana haa ta'uu ijoollee golommadhaan baadhaamis Ameen ameen atillee nuuf jiraadhu waaqayyo si haa milkeessu gaa'ela keessan maatti si haa bareechuu sin jaalladha ani waaqayyo dhuma keessan haa bareechuu sin jedha akkuma kaleessa sin jedhu nagaan nu gali nagaan Itoophiyaa keessatti deebi galii isinillee obboleewwan keenya sanitti dheerateera hin ga'an naaba waaqayyo si faana ta'u lafa jirtanitti viidiyoo biraan ammoo walitti deebinutti nagaan nu tura.